daa'ima kee dhukkuba daa'ima dhukkubsataa baat waan daa'ima kanaa si galuu dide niisaatti deebi'a waan dhukkuba kanaa si ifuu didaa'ira seexanii daa'ima kana sirkatti nyaachuu waan jettuuf kaatee dhufte daftee kottu natti siqi maal ta'e ol ba'e naannoo jechiin yes namni tokko daftee meeyyoo jette furtuu milkaa'ina kee dhufeera adillisa kibahdo arka kee galeera cabbaxiiti arka koo galee dhibee maal seeto waan daa'ima kanaa siin galle sii fuudhe waan daa'ima kanaa siin galle iwwat waataa hin iyyaa waan isaa siin galle ati garuu waan biraadha jechaa jirta marrummaan kanaa marrummaan isaatu bu'e daa'ima kana jechaa jirta marrummaantu bu'e marrummaan ni garuu hin bu'e afura budaatu nyaate har'a harka konan qaba daa'imni kun fayyaa ta'a harka jaa qaba fayyaara jedhaayyaat eewra akka dembeeku biyya biraan naqaatte sababa hojiitti biyya jijjiiruuf jette tokko lama sadii dafii kai ansi argeera way walla nama dubbachuuf jedhu kun baay'ee rakkisaadha dafii kai hojiitiif jettee biyya kana jijjiiruuf jette safaran jijjiiraa jettee yaadaa jirta masmarri hojii immoo sitti cufame biyya kana bee biyya jiran jenne jedheera dooma wayi dhaqee qaansiraa yoon hojjedhe naa wayya biyyi kun nagaa kodho watte birriin dhabe sittis hojii dhabe jenne jedheera jilbeenfadha sun harkatti qabe murii malee rakkadheedhe murii kanatti olii gadi fiiguun qabuu jedhee yaadde maal goote ennaan har'a booda simboon itti deebisa balbala hojiin nan banaaf kisaararraa cufeera jedhe Yesuus kai dhaqe abba mbooyni bakka kai dhaqe obboleessi nagadaa turte balballi nagadaa si jalaa cufame wan maal akka jalqabdu sii galaan jiru sitti cufaad dafii kai dafika tokko lama sadii kottol bay maalan hojjedhe waaqon jelle jedheera gara koo wallaalee nagadis narkatti cufame maal nagadaa daldala minaaniiti kot amma immoo waa jalqabuu yaadaa jirta baalaansii kee tolkaa gadi bu'aadha waggaan kun otuu kee hambee misiraachoodhaaf dhufte hey lisaya ika paradise ranias lukan tardi paradise isa duukaa nama sagali balbala hojii baneeraan abarka kerasiti banameera jedhime ada shila boga tradias aki galataaf deebi cikurraajiite argottee peestaalii keessatti biyyoo sadii fuutee dhufte raajiyoote hankanaachi galeen of ajjeesaatti fiigi god biyyoo sadii peestaalii kee keesse iyyaatina yesuus jedhamaala kai kot meer yoo dhuguma namichi kun raajii ta'een argate jettee numne kotta jannati jireenyi sitti bita galeera yoo kana hin argutee galeen of ajjeesaattee beestaalii kana keetti biyyoo guroo sadii isaa fuutee keessa maal gootennaan biyyoo kana keetti na awwaalamtu isa ishee awwaaluuf kennan awwaala jedhe Yesuus iyyaati ameen jedha maaloo Halo kada para shika loda zuka rabadia nama sibira jedha qabi hinduutu jedhin kotol ka olbay daf dayla kalenke madan hinfaytu sin jedha hinfaytu kana boode falan qabdurani amma jirtutti nyaadhu buddeeni jedhan injiraata jedhe Yesuus abor ka darbadu nan jiraata jedhi maalo harka darba nan jiraata jedhi harra hinfayti jireenya ishee deebisee jaara dayla yaaddoon kenni guddaan dhukkuma miti ijoollee mala nyaachisaadha hojii dadhabeen dhaabee torbee sadii ciiseen kayyaan giddiinas ga'ee isaanis manaan bahin hinduu taanaan lakki achin naqan jedhee addiin karaa ga'ee feestaalii lafaa fudheetan biyyoo guduunfadhe har'a na hoshoo barbaannaa yaa waaqayyo natti dubbadhu yoo dhuguma na wajjin jiraatte ijoollee koos jiraachisuu yoo barbaaddan jedhe nama tokko jirta namni kuni
si'a lammaffaa si'a lammaffaa si'a lammaffaa si'a lammaffaa gaa'illi kee rukutamee lammaffaa kan biraa dhaabuuf jecha jirta. Gaa'ila seelaa dhaame sii ta'uu dide fiigi kottu lammaffaa dafqa kottu. Thank you. Baay'ee na caalta gara ol ba'i. Eessa jirti isheen dura? Ishiin dura biyya kee walisoo jirti. Ishiin amma immoo haala jirti alatti deemtee ergeen ishiin na shaarte. Ishee kamiin filatte ati? Ishii ammaa kanan filadhe. Ishee dura wajjin gaa'ila hin dhaabbanne? Dhaabne garuu na faana galtee ishii kana gaa'iluma sirrii dhaabne biyya alaa ergeen achitti na kaadde. Biyya alaatti si kaadde ishee as jirtu kana hin jaallattu ati? As hin jirtu kaashiin kun. Isheen jalqabaan jaallattu ati? Nan jaaladha waan afaan. Isheen eessarti? Ishiin amma biyya dura gara wannoo jirti amma iddoo jirtu hin beekan bilbila ishee sin qabu na harkaa bada. Akka gootu bilbila ishee iyyaafadhu mee ishee turaa sana. Jilbeenfadhu siin kadha. Yeroo lama dhayinaan jedhe maal jennaan guyyaa muraasa gidduutti waan haaraa argaa. Marrummaan kee keessa waatu si deema. Garaan kun akkasi bokokutaa dhaqatiisisuma ammaa godhe. Akkasi bokokutaa garaan kee waatu garaa kee kana keessa socho'a tokko lama sadii afii ka'e. Kunnoo kottu. Si qachas. Maasi dhukkuba. Na dhaggeeffadhu. Lubbuu qaba waan isaa. Achi socho'ee as socho'a. Halkan keessattuu hiixatee dhaabata si keessa. Akka tiraftiraf. Maa inni waaqayyo itti. An opereeshiniin taalattee sodaachaa jirti. Opereeshiniin taatu irra billaa kona si keessaa kutana gooftaan. Si boqossa see tokko tokko. Amma kun ham. Bulee mana yaalaa dhaqeetan kalee ta'uunaan sa'aatii galgala dhaqee mana yaalaa marfee horanee deebi'ee rafee algatti deebi'ee bulee. Immoo alga dhaqee rafee. Maal jedhan manni yaalaa? Manni yaalaa nuti warra wannoo kan immoo tayfoodii midhaamas hin jenne congaarras hin jenne akkootu nama marfee horanee galgala aaratuma dhiisee rafee. Akka dhawaaqoo isa lubbuu qabu sanan ajjeese si keessaa opereeshinii ta'uuf turte torbanitti adeemaa jirtu kana garuu danaan bisaa dhuftee dhugaa baata bakka kanuma. Kiisii kee birrii 10 duwwaa jira. Dafii ka'e. Birrii 10 duwwaa baatte. Ol ba'i. Halkan abjuu kee waatu dhufee sirrii dhaabate sinaasisa. Qormaata guddaa kee arta. Keessattuu immoo gara baargama kana waa yaadaa jirta. Baargama jechuun maal jechuudha? Yaaddeetii faayinaansii dhabde qophaa taate. Amma birrii 10 duwwaa harka kee irra jira. Birrii 10 duwwaa qabdii naan jedha waaqayyo. Maal jennaan seexanatu funyoodhaan of ajjeeftanii doorsaadhaa of hin ajjeeftu balbala nan banaaf jedha waaqayyo. Nama oolee bulee nagana kan firasaa abdataa kan koosuma laallata. Yes nan eebbisa jedha waaqayyo. Kai dhaqin booyiniiti. Ciao kanuma. Mee kan gammadu.